Warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee akkam jirtan nagumaa miti mee har'aan tana Itiyoo Telekoomii waan haaraa qabattee dhufte mee waan ishiin qabattee dhufte kan isin agarsiisu akkuma duraan gartee pakkeja ka torbaanii allimitii guutatan ka baatilee allimitii guutatan ka guyyaallee allimitii guutatan dhuftee jirti akkaataa itti guutatan isin agarsiifame akkanatti sagalee bilbilta san booda yoo bakatti yoo daily hourly bakka jettan jechuudha. Hourly sa'aatiitti illee guutachuu dandeessaa, guyyaatti illee guutachuu dandeessaa jechuudha. Akkam gootee sidee amma lakkoofsa lama tuqxa. Lakkoofsa lama for yourself fakkeenyaaf mataa keetii yoo guutachuu barbaade lakkoofsa tokko tuqxa jechuudha. Amma hourly jechuun sa'aatii takkaaf yoo guutachuu barbaade takka tuqxa jechuudha. Amma sa'aatii takkaaf jechuudha qarshii 12 sa'aatii takkaaf allimitii guutate jechuudha. Sa'aatii takkitti isa yuutuubii ilaaltaa akka gaariitti guutate jechuudha. Akkasuma malee amma duuban deebi'ee akkasuma tokko tuqxa daily unlimited internetii lakkoofsa lama tuqxa jechuudha. Akka kana jechuudha. Kana jechuudha. Irratti gadi goota qarshii 55 for one day amma fakkeenyaaf nama lamaaf faadha nama sadii faadha yoo bakka takka jiraattan namni tokko ni guutata qarshii walii guutanii jechuudha moobaayilii nama tokko irra guutanii jechuudha. Kun hotspot isinii bane jechuudha. Hotspot walii bantanii akka gaariitti fayyadamaa ooltan jechuudha guyyaa tokko sa'aatii 24 jechuudha. Kanaaf lakkoofsa tokko tuqxa sendi goota jechuudha. Tu confirm lakkoofsa tokko tuqxee guutata jechuudha. Haala kanaan guutama waan hordoftaniif galatooma jabaadhaa. Anammaaf waan keessan qabneef naan guutamtu.